No, 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 no. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجاب كبدني جلالي في الفني لفجرت نت بكا جرت نت هون كيستان اسمنا فجوا. أكمل جرت نجادا بجانا جاندراتن. هردفتو تماتي channelي حسن بيا. Egaa akkuma beekamu aappii kaan maaster keessatti viidiyoo gaggabaabaa hojjechuun keenya ni yaadatamaa. Har'as viidiyoo tokko qabannee dhiyaanneerra nu hordofaa nu faana bu'aa kaan maaster keessa seennaa. San booda bakka kana filannee achi boodaas filannaa. Viidiyoo keenya bakka itti waraabbannee miidiyaa keessa seennee dhaqnee fidannaa. Dhaqnee fidannaa viidiyoon keenya kunooti. Mee viidiyochaa egaa jalqaba viidiyochi haala kamiin akka waraabamu ni waraabbiin isaa garuu baay'ee nama rakkisu inni kuni mee hin hordofna. Jalqabaa otoo dhufiniin dura yookiin dudduuba dhumarratti bakka duwwaa kana fakkeenyaaf akka bakka duwwaasa kana otoo dhufiniin duratti yookaan yeroo xumuraa irratti bakka duwwaa kana filachuun keessan dirqama. Okay. Duwwaa taasifachuu jechuun duwwaa kana qabaachuun keessan gaariidha. Erga kana fakkeenyaaf harkaan agarsiisee san booda ol utaalee achumatti deebi'ee bakka duwwaa inni duraa ta'eef ta'uu baatee shakkee hammas lammeessaa lafaa bakka duwwaa kana fudhatee jechuudha. Erga fudhatee booda hamma gara hojichaatti seennaa. Bakka duwwaa kana jalqabaa asirraa ni kutannaa. Eessa rukunnee bakka kana rukunnee as dhufnee isa olii kanaan yoo silkii keessa galchuu barbaanne isa olii kanaan yoo immoo asumatti dhiisachuu barbaanne fakkeenyaaf amma asumatti dhiibne yoo ta'e as rukunnaa. Erga sanaas footoo ta'ee fuuldura kanatti nuu bahiraa jechuudha. Fakkeenyaaf asitti nuu bahiraa jechuudha. Erga asitti nuu bahee booda amma isa kana akkana bunnee fakkeenyaaf bakka inni duubaa dhufu irratti bakka kanarratti akkana gad rukunnee ni kunna. Achi booda fuulduratti kunnee san booda dudduubas hanga ol utaalee bakka kanatti ammas ni kunna. Eessa kunna dudduuba kanatti kunna. Erga itti kunnee booda bakka kanatti eddee raawwii xumura isaa kanarratti as rukunnee hamma immoo bakka kanatti deebinee asitti deebinee isa olii kanaan screenshot goonee footoo silkii keenya keessa galfanna. Erga galfannee booda asii hokkee walakkaa qabannee akkuma kana dura dubbataa turre aappii kanaa fi aappii yeroo baay'ee isin agarsiisu kana qabaachuun keessan dirqama. Yoo kana hin taanes bifa hedduun jira. Fakkeenyaaf kan footoo dudduuba baagiraawundii balleessu jechuudha. Erga kanaas haala kanaan ni dhufnaa. Erga dhufnee bakka kana filannaa. Bakka kana filannee footocha bakka inni jiru ilaallee itti deemnaa. Erga dhaqnee booda footocha ni fudhannaa. Ofii irraa kutaa inni nu irraa kuteera. Achi booda daawulood goona. Amma daawulood nu ta'eera. Kallattumaan kaan maaster iddoo walaatti deebina jechuudha. Asitti deebinee erga deebinee hamma isa olii kana viidiyocha isa kana bakka kana rukunnee bakka tuqaa sadii rukunnee kooppi goona. Erga kooppi goone isa olii immoo kana rukunnee hin balleessina. Hin gubna dileet goone. Qubaan isa kana gadi qabnee isa kana fakkeenyaaf isa kana qubaan gadi qabnee fuulduratti bunnee wal qixxeessina jechuudha akkanatti. Erga qixxeessinee booda akkana qabnee akkana bunnaa.
Gaafa akkana bunnu fakkeenyaaf amma innolii kun hin sosocho'aadha. Akka inni hin sochoone immoo dhaabuuf bakka kana rukunnee as rukunnee bakka kana lamman walitti dabarsinaa. Erga kanaas bakka kana dhufnee quba keenyaan dudduubatti akkana fuunaa. Dudduubatti fuunee yoo inni hin socho'in jiraate rakkoo qabu, yoo socho'e immoo akkana fuutanii erga akkanatti qixxeessanii booda gaara olii kanaan mallattoo raayitii kanatti rukuttanii achi booda iddoo kana qabdanii akkana fuulduratti buttu. Sana booda isa kana bakka kana rukuttanii fuula kana guutuu taasiftuu adii kana rukuttanii fuula guutaa. Erga fuula guutee booda akkana buttanii xiqqoo akkana buttanii sana booda bakka umuraa kanatti footoo isa hammaa kana gaa footoo isa kam footoo saraxanii baangiraawundii isaa dudduubbaatti kuttanii kaatan dhaxxanii fidattu. Eessa rukuttanii as rukuttanii miidiyaa seentanii bakka footochi jiru jechuudha. Footochi gaa silkii keessan keessatti bakka baagiraawundiin dudduubbaatti badu eessintu beekaa achi dhaxxanii fudhattu. Kunooti hankoo fudhadheera. Amma bakka kana qabdanii footottiin kunoo bicuu nuftee asitti baatii. Erga kanaas akkana qubaan akkana qabnee ni guddisna hanga inni wal qixxaatu jechuudha. Ni eenna hanga inni wal qixxaatutti. Amma wal qixxaateera. Achi booda gaditti bunnee jechuudha. Caafii gadiitii akka inni wal hin caalletti ala dhumuu akka inni footota kana ta'u taasifna. Fakkeenyaaf hamma viidiyoodha. Ol utaalee gaafa gad deebi'u footoo ta'eera jechuudha. Footocha kana immoo fakkeenyaaf hamma gaa akkana bunnee ni gabaabsina. Baay'ee dheerachuu hin barbaadu. Bakka maqasii kana rukunnee egaa inni kunna dudduuba isaatti kunna. Erga kunnee booda akkana bunnee footootti irratti rukunnaa. Erga sanaas bakka mallattoo fakkii qulfii kana rukunnaa. Erga rukunnee bakka kanatti kunoo gurraacha'ee jira. Xiqqoo akkana bunneennaan ifa. Inni ifuu isii olii kana ida'utti rukunnaa. Erga boodaas xiqqoo akkana bunnee hammas ida'utti rukunna. Erga ida'utti rukunnee booda xiyya bakka kanatti diimtuu inni agarsiiseera. Achi booda qubaan footocha kana eddee kana qabnee gadi keessa gadi balleessine. Gadi balleessinee dudduuba deebinee nu laallu footochi bicuu tokko waan wal caaleef eddee kanatti dudduubatti ni bunna. Yoo inni fakkeenyaaf dafee gadi galuu didee bakka kana rukunnee akka inni dafee gadi galutti akkana ni goona. Hin gabaabsina jechuudha. Okay, dafee gadi galeera jechuudha. Hamma erga inni immoo akkana ta'e booda amma daarii garanaatiin gadi galaara. Akka inni daarii garanaatiin gadi hin galle immoo isa olii kana footocha rukunnee as rukunnaa. Kooppi goona footocha isa olii. Erga kooppi goone lamatti ba'a. Erga inni lamatti ba'e booda bakka kana akkana rukunnee sanni lamatti ba'e isa gadi rukunnee bakka kana rukunnee achi booda as rukunna. Erga kanaas bakka lamatti nu qooda. Qubaan gadi qabnee hanga miila xumura miilaatti gadi bunna. Erga gadi bunnee booda amma fakkeenyaaf walakkaa garasiitiin gadi seeneera jechuudha. Bakka inni immoo dheeressuun barbaadu fakkeenyaaf amma hanga footoo isa gara garanaatti malee hanga isa gara kanaatti malee isa gara kanaatti itti kunnee balleessina. Eessa rukunnee fakkeenyaaf bakka inni itti gadi utaalutti akkana rukunnee achi booda as rukunnee fuulduratti kunna. Asii gaafa dhufu tokkichumaan dhufe fakkeenyaaf amma
si gaafa dhufu gaa kan biraa fakkeenyaaf sagalee dabalataa sagalee kolfaa fi waan adda addaa itti fidachuuf asiin miidiyaa keessa seentanii viidiyoo eegasii hojjetatanii fakkeenyaaf bakka tiiktookis ta'ee waan irraa gadi buufattan gaasintu beekaa bakka irraa gadi buufattan fakkeenyaaf amma hankanuman yoon deebisee kan fidu ta'ee sagalee ittiin deebisaa achi booda bakka kana sagalee itti deebisaa viidiyochaa asumaan nan gubaa sagalee itti deebiseera waan ta'eef nan gubaa sagalee itti deebi'ee jechuudha kunoo sagaleen jala gadi jira. Inni biraa immoo fakkeenyaaf yoo dabalatatti dabaluu barbaaddan fakkeenyaaf amma baqaa isaa isiniifan barreessaa bakka isin buufattan jechuudha giriin iskiriin jettanii buufattu as seentanii fakkeenyaaf daawulood bakka irraa godhattanitti xaxanii fiddanii jechuudha kana duddu fuulduratti kuttanii wanti isaa balleessitu as rukuttanii bifa magariisa irra buuftanii as rukuttanii erga boorraa itti gootanii booddee bakka kana qabdanii gadi buttuu haga bakka inni wanti itti gadi buutti akkasii ulfaadhaa galatoomaa ekspoortii gochuun egaa bakka kana ekspoortii gootanii as rukuttanii bakka kana rukunnaan ekspoortii gadi isinii bu'ee jechuudha galatoomaa ulfaadhaa hamlee nutti toran jajjabeessaa.